daawwattoota keenya kabajamoo salaamu alaykum warahmatullahi dachiin oromiyaa kana fakkaatti kunoo dandeessaa yeroo hafte salaam gaal qottobbiin kun galaana guddaa ka'umsisaa jimma irraa ta'ee ga'umsisaa maashaallah arbii oromiyaa kana fakkaatti akkana miidhagdu faragartee akkana gubbaa jedhi si bareeddu maashaallah tabaarakallah. ورحمة الله تعالى وبركاته أردفتوتا يوتيوب channel أبو حنيفة جرتو بكا جرتا مرتي نجيني كينيا اسين هارك أبو أرمو غرتي بوسودة إلو أبابور كيسا جرا أسين غرتي غلانا قدرة تجرى جرا أرى بوسودة كيس كان اسين دعوتوتا كينيا كبجمو بكوتا غرا غرا إرديبني أوروميا اسين دعوتي سود أفي yeroo hunda agartee hawwii qabna hamilee qabna isin immoo agartee nu jabeessuudhaan nu cinaa dhaabbachuudhaan viidiyoo keenya jaalachuudhaan nu cinaa dhaabbadha kun gartee jira beddellee jedhama kana lamaan kan adda qoodu maaltu jira galana jira kanaafuu daawwattoota keenya kabajamoo deemnee isin daawwachiifna isin nu wajjin taa isin jenna. Jangga buno bedi bedi do favoriti. Aha. Kuni dari do favorati buno bedi leda. Aha. Kuni mo ijarsa di lihat ada ijar dirara itu kali oga. Kanta mau do nanda. Aha. Akai dawat di bakar so itu biyo di kali oga pun awai. Aha. Masyaallah rabbi birawat di bakar. Gimana? Ini favorit jirtamu? Kani jangga rajulaka. Eh? Jangga rajulaka. ما شاء الله تبارك الله إيجان ده وتسكيننا كنوا محمد سلطان ده أشي لقى كيس جراني إنجليز هذه سورام نامي آجن نو دينه بيشوا كنا مكاني آيو كنا مكاني akkuma isin daawwachaa turre godina buunnoo beddelleetii fi iluu abbaaboor kan addaan qoodu dildilli isa kana jechuudha. Dildilli kun galaana guddaa ka'umsi isaa jimma irraa ta'ee ga'umsi isaa laga abbayyaa ta'ee irratti kun asii gaafa ka'u osoo hin jallatiin daayirektii deemee abbaayitti dabalama. Abbaay ammoo fuudhee masiirraan qaxxaamuree galoo galaana gartee meeditiraaniyaatti dabalamanii achitti
fira isaatiin wal quunnaman jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamu kun bara 1970 bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa koloniisii jala galfatte yookaan immoo Afrikaa koloneeffatte Xaaliyaaniin kana ijaarte jechuudha. Faayidaa guddaan Xaaliyaaniin biyyoota Afrikaa biyyoota hiyyeeyyiidhaan guutuu keessaa gola Oromiyaatii fi biyya qaxxaamuraa wal quunnamsiisuu irratti shoora gadi qabatanii waan ammana jedhamuutii miti. Lagni kun bara 1970 kiiloomeetira 148 irratti kan ijaarame. Asuma biyyi yeroo jalqabaatiif guyyaa tokkoof magaalaa guddittii Itoophiyaa taatee bulchitee jiraata turte godina kana godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Goreeti. Achuma ilaarraa inshaallah yoo rabbiin nu jiraachise qoonsilaa Ingiliz kan isin daawwachiifudha. Iddoo kana miti hundoo gafoo. Ahmad. Maammee. Deemaa qabdaa. Maanni maama dhasee qartaa. Hundoo achi iddoo deebii si barsiisan. Amma boonu qaba deemna. Maashaallah ardiin Oromiyaa kana fakkaati akkana miidhagdu kana gartee akkana gubbaa jallisii bareeddu maashaallah tabaarakallah.
Egaan daawwattoota keenya kabajamoo. Har'aaf sagantaa keenya kan qabannee isin wajjin turruu asitti kan goolannu ta'a. Maarree hordoftoonni YouTube chaanala Abuu Haniifaa kanneen mana keessan teessanii hordoftanuu akkasumas sagantaa keenya hordofaa jirtanuu nu jabeessuudhaan nu dhaabbachuudhaan sagantaa keenya irratti sappoortii godhatanuu kabajaan isin gaafata. Nagaatti haga sagantaa biraatti walitti deebi'etti. Maasalaama. Faayidaa wanti keenya kabajamoo egaa namummaa roobni nu qabatee rooba keessa jirra. Taalee. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo roobni nutti roobeetu jira. Waraabbii keenya osoo hin xumuriin gara galtee rooba dheessinee bahuutu jirra. Kun bosona Iluu Abbaa Booraa keessaati duuba. Bosona Iluu Abbaa Booraa. Kaameraamaanii keessan daawwattoota keenya rooban jedhu bokkaadha jedhu akkasitti gartee isin daawwachiisaa deemaa jira. Isin ammoo uummata keenya laayikii gochuu hin dadhabinaa, sabiskiraayib godhaa. Así kamera tawaanyo ko waraaba kuno obboleessa kiyya kanan biyya daawwachaa jira aaraa jiran jira qaabata romboobe wayyoo kun immoo addee keessummoota keenya hundi zambeeli keessaa tokko kaameraamaanii ajaa'ibaa zambeeli keessaa hundoo roba,